Arrammoo appilikeeshinii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Ispiikerii moobaayilii keessanii akkasumas maayikiinsaa awwaara galchee akkasumas bishaan galchee isinii dhaga'amuu didee yookaan sagalee koror jedhu kan dhageessisu yoo ta'e appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan bishaan achi keessaa fi awwaara achi keessaa qulqulleeffattanii maayikii fi ispiikerii moobaayilii keessanii qulqullina isaa eeddanii baattatanii deemuu dandeessu. Appilikeeshinii kana Play Store jala galuudhaan Clearwave jettanii search gootanii download godhattu. An download godhadhe waan jiruuf asumaan open jedha. Kallattii mallattoo kana yeroo isinii fidu mallattoo kanarra gadi cuqaastu. Sana booda sagalee kana dhageessisuudhaan vibrate gochuudhaan akka ventileeteriitti keessa moobaayilii keessanii isiniif qulqulleessa. Namoonni tiippiin akkasii isinitti tolu follow, like, share godhaa. Akkasumas YouTube kollee subscribe gochuu hin dagatinaan. Afeerraa kootii. Bye bye.